Heemaan Baqqalee akka jedhutti yeroo hundaa rakkoo mudatu furuuf quuqama akka qabu dubbata. Fedhiin waa beekuuf qabu kun dargaggeessa Ameerikaa dhalootaan Itoophiyaa irraa ta'e kan badhaasa guddaa fi maallaqa doolaara 25,000 dorgommii 3M Young Scientist Challenge kan barattoota United States kutaa 5ffaa hanga 8ffaatti galmaa'aniif gaggeeffamu kan bara kanaa argateera. Heemaan gosa kaansarii gogaa melanoomaa jedhamee beekamu ittisuuf saamunaa danda'u arguuf dorgommii seene. I've always been really passionate about just finding solutions that aren't just really great from a science perspective. Yeroo hundumaa furmaata ilaalcha siyaasaatiin dhuguma guddaa ta'e qofatu hin taane aga danda'ametti namoota baay'een argachuu ka danda'an akkasumas dhukkuba akka kaansarii gogaa kan fayyisu argachuudhaaf quuqama guddaan qaban ture. Kaansariif qorichi akka jiru beekamaadha. Garuu qorichi jiruu fi fayyisuun sun nama hundaaf kan hin qaqqabne ta'uusaa qofatu anaaf dhimma guddaadha. Saamunaa Heemaan hojjete ammallee bu'a qabeessummaan isaa qoratamaa ka jiru yoo ta'u seelii yookaan macaacura addaa qaamni namaa kaansarii gogaa ittisuuf gargaaran maddisiisuu danda'ee jira. Well, I tried to come up with a solution that was not only great from a science perspective that could work, but then at the same time furmaata ilaalcha siyaasaatiin guddaa ta'e hojjechuu qofatoo hin taane achumaanis kan gatiin madaalawaa ta'ee fi qaqqabamaa yookaan immoo hunda ga'uu danda'u baasuu yaaleera. Abbaa fi haati Heemaan piroojeektiin isaa kun hangam barbaachisaa akka ta'e haga ilmi isaanii dorgomtoota isaan jalqabaa kurnan keessatti maqaan isaa galmaa'utti akka hubanne dubbatu. Abbaan isaa obbo Wandoosan Baqqalee gammachuu isaanii to'achuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Yeroonni warra kurnan isaan duraa keessaa tokko ta'e ani dhugumatti baay'ee itti hin quufne. Achi yeroonni isa jalqabaa ta'u fiixaan ba'umsa isaatiin baay'ee gammachuudhaan liqimsamne gammachuun guddaan nutti dhaga'ame. Baay'ee isaaf gammanneerra. Harmeen Heemaan adda Mulummabeet Geetaachoo yeroo hundumaa ijoollummaa isaatti fedhii waan tokko beekuu qabaataa akka ture dubbatu. መፍጠር ይወዳል ነገሮችን Heemaan waa uumuu ni jaallata. Ijoollummaa isaatii kaasee waan adda addaa qorachuu jaallata ture. Duraan meeshaa taphaa dhiisee wantoota ofii uumeen taphachuu filata ture. Inni hawaasummaas ni jaallata ture. Namoota biroo wajjin dubbachuuf taphachuu ni jaallata. Waa dubbisuu jaallata garuu ni dhaggeeffatas. Kan namni jedhu qalbifachuun inni dhaggeeffataa gaariidha. Heemaan akka jedhutti saamunaan dhukkuba kaansarii gogaa ittiin wal'aanan kun ammallee bulchiinsa nyaataa fi qorichaa yookaan dawaalee kan Yuunaayitid Isteetsi irraa raggaatee argachuu qaba. Yeroo sun milkaa'u namoota hawaasa tajaajila hin arganne keessa jiranii fi madda galii xiqqaa qabaniif akka dhaqqabu taasifamuu akka danda'u abdii qaba. Of course, there's a lot of work still left to get to that goal, but I hope that, like I was saying, by dhugaadha galma sana bira ga'uudhaaf ammallee hojiin baay'een hafee jira. Garuu akkuma jechaa ture bara 2028tti jechuun waggaa 5 booda gara dhaabbata bu'aaf hin ta'initti akka jijjiiramu abdiin qaba. Bakka inni itti xumuramu immoo achirra dhaabannee ilaaluu qabna. Dhaabbanni waa'ee kaansarii kajaarmayaa fayyaa addunyaa akka tilmaametti waggaa 3 dura jechuun bara 2020tti guutummaa addunyaa irratti namoonni haaraan gara 325,000tti dhiyaatan kaansarii gogaa qaama namaan qabamaniiru. Heemaan akka jedhutti waliigalaan wanti inni gochuu barbaadu jireenyi namootaa xiqqoo salphaa akka ta'u gochuu qofaa jedheera. Gara mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatileen dhukkubii influweenzaa yookaan fluu jedhamu nama qabu keessa jirra. Yoo xiqqaate kutaalee Ameerikaa 7 keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman lakkoofsaan sadarkaa olaanaarra kan jiran ta'uu fi kutaalee kanneen biroo keessatti immoo warri dhukkuba fluu kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa akka jiru qondaaltonni fayyaa ibsanii jiran. Gidduugalli to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe dhukkuba influweenzaa laalchisee odeeffannoo haaraa maxxanseen Luwiziyaanaa keessatti sochiin dhukkubichaa baay'ee olaanaadha. Akkasumas Alaabamaa, Floriidaa, Joorjiyaa, Misisiipii, Niiw Meeksikoo fi Saawus Karolaayinaa keessatti faca'inni dhukkuba kanaa kan sadarkaa olaanaa ta'uu agarsiiseera. Qondaaltonni fayyaa jalqaba baatii kanaarratti weerarri dhukkuba fluu kun DC fi
poortoriikoo keessatti olaanaa akka ture labsanii turan. Fiigichatti baanee ka jedhan ogeessi waa'ee dhukkuboota daddabroo ka ta'an Dr. William Schaffner Yuunivarsiitii Vanderbilt irraati. Akka aadaa keenyaan baratametti jedhan influenzaan qorra baatii muddee yookaan amajjii keessa ol ka'aa ture. Garuu bara darbe onkololeessa keessa kan ka'e yoo ta'u bara kana immoo baatii sadaasaa yeroo seenu jalqabee jedhaniiru. Sochiin dhukkuba influenzaa kun magaalaa New York, Arkansas, Kaalifoorniyaa, Meerilaand, Niw Jersii, Noorz Karolaayinaa, Teenasii fi Teeksaas keessatti dabalaa dhufeera. Kana malees sochiin dhukkubichaa Alaaskaa keessatti torban hedduuf olaanaa ta'ee otoo jiru kutaan sun torban darbe lakkoofsa jiruun gabaasne. Kanaaf jecha qaama lakkoofsa yeroo dhiyootti ba'e kanaa ta'uu hin dandeenye. Yeroo faca'ina dhukkuba influenzaa yookaan filuu kana hordofan gar-tokkoon gabaasa namoota mallattoo dhukkubichaa fakkaatu qaban kanneen waajjira hakiimaa yookaan hospitaala deeman irratti hundaa'a. Namoonni dhukkuba influenzaan qabaman hedduun qorannaa hin godhatan. Kanaaf daariqa yookaan infekshiniin qabamuu isaanii mana yaalaa keessatti mirkanaa'u. Waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa yookaan CDC kan United States keessatti garee hordoffii influenzaa kan hoogganan Alishaa Bayaad akka jedhanitti agarsiiftonni hedduun influenzaan haala itti fufiinsa qabuun dabalaa akka jiru agarsiisaa jedhan. Vaayirasiin influenzaa gosti adda addaa akka jiru ta'uu ibsanii inni bara kanaa hanga ammaatti baay'inaan babal'achaa akka jiru yeroo baay'ee kan dhukkubichaan miidhaman maanguddoota irratti kanneen hospitaala seenanis ta'e du'an garuu lakkoofsi isaanii xiqqaadhaa jedhan. CDC'n akka tilmaametti ji'a qorri seenaa jiru kana keessa hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 700,080 filuun ka qabaman yoo ta'u kanneen yoo xiqqaate 8,000 ta'an hospitaala ciisuu isaanii akkasumas yoo xiqqaate 490 dhukkuba kanaan du'aniiru jedha. Warra du'an kana keessa yoo xiqqaate daa'ima tokko jira. Kanumaan qophii fayyaa har'aaf jedhee xumura. An Jaallannee Gammadaati.